السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني داوود تاخي نجاح بدون في إجارة مقاخن كان كلت دلان اسم براجرو خيسه استديو تينيا ممتي مقالة خير را غير يرو را غير تيجرا سجنتا تينيا تن يرو كنت اسم برانجينيو تن تلون مالجتي أرانتناجا كان كبر اسم فياتي أن أبلي سخيسن بيان عبد الجليلي تلون مالجتي خن اسم برانجو جتور بعدتي ميجا قبل مانكا تلون مالجتي اسم برانجينيو. Konferensiin guddoon tokkummaa uummata musliimaarratti jira daawaa fi iyyaafannootiin qophoofte godina Harargee lixaa magaalaa Baddeessaa keessatti arrantanaa gaggeeffamaa ooleetii jira. Kan Tulluu maal jetteeti? Tulluu maal jettee kan waa'ee kanaa bal'inaan akka ta'amutti isin biraan geenya. Konferensiin guddoon tokkummaa uummata musliimaarratti jira daawaa fi iyyaafannootiin qophoofte godina Harargee lixaa magaalaa Baddeessaa keessatti arrantanaa gaggeeffamaa ooleetii jira. Jila daawaa fi iyyaafannoo kun erga sagantaalee gurguddoo akkanaa kana qopheessuu eegalee waggaa tokko gaheetii jira. Akkuma beekamutti jilli kun kan durfamuun Sheekh Amiin Ibrootiin hoggaa ta'u hojii dinqisiisoo hawaasa musliimaa Harargee bahaa fi lixaa keessatti hojjechaa jiran hedduu kan nama gammachiisudha. Addi bilisummaa biyyoolessaa Ogaaden loltoota isaa mootummaadhaaf dabarsee laateetii jira. Addichi kaleessa magaalaa Jijjigaatti waltajjii qophaa'e irratti loltoota isaa 1740 ifatti mootummaadhaaf dabarsee laachuusaa beeksiseetii jira. Bal'ina Tulluu maal jettii kan waa'ee kana akka ta'anutti isin biraan geenya. Addi bilisummaa biyyoolessaa Ogaaden loltoota mootummaaf dabarsee laateetii jira. Addichi kaleessa magaalaa Jijjigaa waltajjii qophaa'e irratti loltoota isaa 1740 ifatti mootummaadhaaf dabarsee laachuusaa beeksiseetii jira. Dura ta'aan addichaa Amiral Mohammud Umar Usmaan nuti waamicha nagayaatiin gara biyyaa gallee jijjiirama Itoophiyaatti dhufaa jiru ni deeggarraas jaaniitii jiran. Jijjiiramichi deeggaruudhaan ala qaama jijjiiramichaa ta'uuf akka hojjetanis ifoomsaniiti jiran. Kana booda dhimma loltootaa kan mootummaati arrarraa kaasee mootummatti laanneeti jirra jaaniitu jiran. Itti aanaan pirezidaantii naannoo Somaalee Mustafaa Mahammad gama isaaniitiin addichi waamicha mootummaa fudhatee nagayaan qabsaa'u gara biyyaa galuu isaatiin gammachuu itti dhagaamee miidiyaalee garagaraatiif ibsaniiti jiran. Muummeen ministeeraa duraanii obbo Hayilamaariyaam Dassaalany filannoo Naayijeeriyaatti garee taajjabduu gamtaa Afrikaa dursuuf jechuudhaan miidiyaaleen garagaraa gabaasaniiti jiran. Bal'ina Tulluu maal jettii hawaayee kanaatis akka ta'anutti isin biraan geenya. Muummeen ministeeraa duraanii obbo Hayilamaariyaam Dassaalany filannoo Naayijeeriyaatti garee taajjabduu gamtaa Afrikaa dursuuf ijaameeti jira. Gamtaa Afrikaatti koomishinii dhimmoota siyaasaa minaataa samaataa ibsa laataniin akka beeksanitti gamtichi garee taajjabduu filannoo dhiyeenya Naayijeeriyaattis ni erga ijaameeti eegama. Dura ta'aan gamtaa Afrikaa Muusaa Faaqii dhiyeenya gara Naayijeeriyaatti imaluun ija taajjabbee isaa garas akka ergu waliif galaniiti jiran. Afrikaanonni dhimma godaansaatiif xiyyeeffannaa addaa laachuu akka qaban barreessaan olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti Antooniyoo Guuteeraa dhaamaniiti jiran. Bal'ina Tulluu maal jettee hawaayee kana akka ta'anutti isin biraan geenya. Afrikaanonni dhimma godaansaatiif xiyyeeffannaa addaa laachuu akka qaban barreessaan olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteeraas dhaamaniiti jiran. Antooniyoo Guuteeraas dura ta'aa koomishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faqii Mahammad waliin galma walgahii gamtaa Afrikaatti ibsa waloo laataniin akka beeksanitti Afrikaanonni dhimma sirna qorachuu xiyyeeffannaa addaa laatanii furuu qabu jaaniiti jiran. Hojiilee misoomaa ardichatti eegalaman cimsuuf walitti bu'iinsoota filannoo fi saboota biroo uumuun mariidhaan hiikuun lammiilee akka hin qabne hojjechuun ni barbaachisa jaameeti jira. Lakkoofsi baqattoota Afrikaa kan ardii kan irraa guddaa ta'uu eeranii imala isaan irrattis balaan irra gahaa jiraachuu kaasaniiti jiran. Barreessaan olaanticha Afrikaa amma karaa Itiyoo Eertiraa Suudaan kibbaatti abdii argaa jiraachuu ibsaniiti jiran. Gamtaa Afrikaa waliin tumsuun ardichatti nagaa fi tasgabbiin akka uumamu misoomaa fi carraa hojii uummataa irratti akka hojjetamu eeraniiti jiran. Dura ta'aan koomishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faqii Mahammad gama isaaniitiin Afrikaanonni dhimmicha
isaaf xiyyeeffannaa akka laasan kallattiin kaa'amuusaa ibsaniiti jiran. Ministeerri dhimma alaa federaalaa Dr. Warqinee Gabayyoon gargaaraa ministeera dhimma alaa Chaayinaa Chen Jiandong waliin mari'ataniiti jiran. Bal'inaa tulluu maal jettii hawaa'ee kanaatis akka ta'anitti simbiraan geenya. Ministeerri dhimma alaa federaalaa Dr. Warqinee Gabayyoo gargaaraa ministeera dhimma alaa Chaayinaa Chen Jiandong waliin mari'ataniiti jiran. Gargaaraa ministeerichaa dura ta'aa Koree Hordoffii Foorumii Afrikaatiin hariiroo biyyoota lamaanii sadarkaa olaanaatti ceesisuu irratti mari'ataniiti jiran. Itoophiyaa fi Chaayinaan hariiroo dippiloomaasii kan eegalan bara 1962tti eegalte. Oduu wal fakkaataan Dr. Warqinaan daayirektera olaanaa dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom waliin mari'ataniiti jiran. Itoophiyaan hundeeffama dhaabbaticharraa bara faranjoota 1948 eegalte. Miseensa dhaabbatichaa ta'uunsi ni beekama. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed muummee ministeeraa Norway Erna Solberg wajjin waajjira isaaniitti simachuudhaan marii taasisaniiti jiran. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed muuxannoo ida'amuu biyyoota Iskaandinaaviyaa guddinsa isaaniitiif carraa gaarii uumuu himaniiti jiran. Kunis naannoo gaanfa Afrikaatiif fakkeenya gaariidha jedhaniiti jiran. Muummeen ministeeraa Norway gama isaaniitiin jijjiirama Itoophiyaa dhufaa jiruu fi tumsa biyyoota ollaa dinqisiifatanii biyya isaaniittis tumsa barbaachisaa keessummaa gama barnootaatiin akka taasistus eeraniiti jiran. Egaan kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota keenya tulluun kan ammaan tana isin biraan geenye tulluun maal jettiidha. Tulluun maal jettii arraaf qabnu hammanuma inshallah miidiyaa mooraafuu irraa sagantaan teenya itti fuftii keessaafuu jechuudha. Miidiyaa mooraafuu akkuma beekamutti guyyaatti jechuudha sagantaa yookiin qophii lama isin biraan gahaa jira jechuudha. Guyyaatti sagantaa lama. Saniifuu inshallah ta'ala keessaafuu miidiyaa mooraafuu sagantaa isiniif dabarsuu durarratti tulluun maal jettii yookiin news takka oduu kan jennu san jechuudha. Tulluun maal jettii sanii eega isin biraan geenye booda guyyaa hundaa'u jechuudha qophiin takka tulluun maal jettii booda akka jirtu hunda keessanii hubattanii keessaafuu warroottan ammaan tana kallattiidhaan nu daawwachaa jirtanis kan seentanii bahaa jirtanis hage takka namni hangi takka seenee bahaa jira. Saniif inshallah keessaafuu tulluun maal jettii yeroon fi gara xumuraatti dhiyaattee namni qophiin miidiyaa mooraafuu kanumatti waan dhaabbatutti fakkaatee faa namni gariin keessaa bahaa. Saniifuu tamsaasuma kallattii kanarratti hordofuudhaaf istiidiyoo teenya kallattiidhaan miidiyaa mooraafuu kallattiidhaan damee keessaafuu istiidiyoo teenya guddoo muummittii magaalaa Kaayiroo kallattiin ammaan tanaa kan isiniif dabarsaa jirudha. Yeroon fi keessaafuu tulluun maal jettii eeganii fi xumurreen booda qophiin yeroo hunda sagantaa takkaatu jira jechuudha. Sagantaan sun sagantaalee garaagaraa keessaafuu akkuma ammaan dura isiniif ibsuuf yaalletti miidiyaa mooraafuu sagantaa isaa akkasumatti itti ofaatee jira. Saniif inshallah ta'ala warroottan ammaan tana seenaa jirtanis ol deebi'aatii qophii tanatti aantu daawwadhaa isin jechaadha. Gara kiyyaan arraan tanaaf qophiin tiyyaa tan keessaafuu tulluun maal jettii yeroodhaa gararratti isin biraan gahaa turree arraaf ammaaf asumarratti xumuraa inshallah borus tulluun maal jettii kan biraatti qabadhee hamma walitti chaanutti qophiin miidiyaa mooraafuu asumaan kallattiidhaan istiidiyoo teenya tanarraa jechuudha. Istiidiyoo muummittii teenya tan magaalaa Kaayiroorraa asumaan kallattiin kan itti fufutaa. Saniifuu sagantaa gamarmaan hordofaa isin jechaadha. Gara kiyyaan nagaan isin dhaamadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.